Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuun maanuroo moommatti keessanuu yoo yaabbabaaroo nageenyi badhaadhaa akkam jirtu. Sagaleen kiyya isinitti dhagaamaa jira na fakkaata. Warri na dhaggeeffataa hartanii yoo sagaleen kiyya isinitti dhagaamaa raate natti himaa. Sagaleen kiyya isinitti dhagaamaa raami. Sagaleen kiyya yoo isinitti dhagaamaa jiraate natti himaa. Waanuma een dhagaama galatoomi sagaleen keenya dhagaama jaartanii warri seentan immoo sheer godha. Arra ilmaan badhaadhinaatiif ni shaamaa ibsuuf hin dhufe isaaniif yeroo gara dukkanaatti deemaa jira waan ta'eef otoo isaaniin deemii yaa ilmaan abbaa gadaa 4 kiiloo jira waan jedhanii seenaniif yeroo deeman illee gaggeessinaan ibsaa ibsine jechuudha. Laal Oromoon abdiin kutu ajjeechaan illee hidhaan illee abdiin kutu nuun fuuldurri keenya ifa. Oromoon fuuldurri isaa ifa. Garuu asumaanii obboleeyyan keenya walloon keessatti dhumataa jiraniif isaaniif warra du'eef rabbi haa araaramu. Warra jiru immoo rabbi nuuf haa fayyisu. Warra dhaamee mana akimii jiru kan mana yaalaa jiru isaaniin immoo rabbi isaan haa fayyisu. Wanti nuti walii godhuu dandeenyu du'aayii qofa waan ta'eef jechuudha. Garuu hanga isinii danda'amiin sagalee ta'uufiin irraanfatiina. Anamma eenyu faana gaddisiisaa jira beektanii warri kaanillee abiyyillee bakka tokkoon deemu. Abiyyi biyaansuun kan wannootti gala eenyu maqaan isaa Saayyaasaa Fawarqii bira gala. Eenyutu garaana nyaataara beektanii Shimallis obbo Shimeen baay'ee garaana nyaataaran amma dhugaa jirtuun sinitti hima. Shimallis jechuun Oromticha durii ka barumsa hin qabne gowwaan beektanii Oromoo durii ka gowwaa ka barumsa hin qabne obbo Shimeen isaan. Warri kaan garaana nyaata. Shimallis qofatu garaana nyaata. Maaliif baqa waan baay'ee haasa'ee jira obbo Shimeen. Waan baay'ee waan haasa'anii fi barriin darbaa taazamniin darbuu waan jedhamu sanii Oromoon kaleessa isaaf dhiifama isaaf godhe sun har'a garuu isaaniif dhiifaman godhu. Isinii galaa miti. Kanaafuu ilmaan badhaadhinaatiif dhaamsa tokko dhaamuuf hin dhufee jechuuf sa'aatii dukkanaa'e kanatti keessatti sa'aatii rakkisaara. Sa'aatii galgalaa kanatti jechuudha. Isinitti dhiyee jira. Warri qawwee qabdan illee yeroodhaan gara uummata Oromootti otoo dabalamtanii isinii wayya. Yeroodhaan jechuudha. Maaliif bakka yeroon isinitti dhiitee jirti dubbiin Jawaar jedhe suni amma reefu galma ga'aa jirti. Wallaahi Jawaar nuti sirriitti keessatti gadi xiinxalee ilaalle malee jechuudha. Haasaan Jawaar raajiidha malee onnoo miti. Namni Oromoo tuqe milkaa'ee dheera. Kanaafuu akkasitti daakuunis hin baate garuu maalan jedha beektanii ani. Maal akkan jedhaaru beektanii warri gadda achi ganda keessa deemanii ispoortii dalagsiisaa turan sun eessa dhaqan qalbiin baanu wallaahi dhuguman jedhaara. Eessa dhaqan isaan komaandi wanno maali maqaan isaa ganda keessatti juuntaa dhabamsiisnaadhanii ture miti. Ispoortii baay'ee uummata namoota gurguddaa kana gadi yaasanii dalagsiisaa turan. Qawwee ittiin kennine akkasumatti dalagsiisaa turan. Shirrixiidhaan fa'a qamisiidhaan fa'a dalagsiisaa turan. Isaanitti qawweedha. Garuu amma ganda keessa deemanii dargaggeessi siraan jiru. Dargaggeessi hin jiru ka jiru jaarsolii qofatu jira. Dargaggeessi dhannoo seeneera. Kanaafuu jaarsoliin immoo bakka isaan amma galgala du'aarra jira waan ta'eef gara waraanaallee oofuun hin barbaachisu Abiyyiin. Garuu ani wanti xiqqoo na gaddisiisu maal akka ta'e beektanii sa'aatii Abiyyi mootummaa ce'umsaa ta'ee shoomametti shanee fi tiibbeellee fachi ka'uu dhufuun ishii baay'ee tokko na aarse jechuudha. Biyaasuun kan biddeen ho'aa nyaatu maaliif Abiyyi waliin mo'atamee jira waan ta'eef jechuudha. Guyyuma torbeedhuma tokko baatii jaha tokko illee toon bulchiin akka uummata dhufee hin jiraatu. Shaamaa namni malee otoon shaamaa qabaadhe shaamaa ajaa'ibaan sinii ibsa. Wallaan gaarraa gammadee hin beeku. Karaa maraanoo ammatti dhiitee jirti aduun. Dhiite Ameerikaan asiin qib. Shaneen asiin qib. Otoo isaan shan jedhanii miileen ataanii itti gadi yaa'an. Nama garramu garuu qalbiin baanu.
TPLF immoo duutee awwaallee jirradhanii televiziyoonii isaaniitiin gadi ba'anii televiziyoonii isaaniitiin televiziyooniin biraan jiru televiziyoonii boqqolloo ture televiziyoonii goommanaatiin gadi yaa'anii TPLF awwaallee jirra otoo jedhanii awwaaruma dhadhaattee kaate 5 otoo jedhanii miileena taaneetti gadi yaa'ani. Oromoon harki caalaan hidhannoo qabam Oromoon kaleessa gowwicha akka shimallisiisuun hin jiru. Gowwaan akka shimeesuun hin jiru. Oromoon amma barateera qaroomeera jechuudha. Oromoon akka hidhannoo malee wanti tokkos akka san baasne hin beeka waan ta'eef garuu ilmaan badhaadhina. Otoo suuqiin bakka adda addaati isinitti hin cuccufamiin shaamaa bitadha gaafa duutan isinii qabsiisna biyaan sunuti warra biyya alaa keessa jiru jechuudha. Wallahi qalbiin baan dhuguman jechaara. Dhuguman isinitti haasaara. Har'a sirriitti hin gammade. Maaliif hin gammade? Uummanni keenya anguma kanallee anguma kana abdii godhateetuma uummatuma biltsiginnaa sanaan qaxaqqatuun waan tokko isin urgufuun keenya iyyuu waan tokko jechuudha. Otoo isin 5 otoo jettanii miileena gataanee isinitti gadi yaa'anii jechuudha. Isinii galee maal takka garaana nyaatu beektanii? Ka isin ilmaan walloo lafarraa dhabamsiisu unkaan sinii miti warrumti kaan nafxanyaa warri kaleessaa iyyuu ilmaan walloo dadhabanii ennaan itti dhiisan. Gubbaarraallee gattumtan oliillee galtumtan dabalaatuma deemna miti. Akkuma shimallisuu baanu uummanni Oromoo ciiseen buloodhe waggaatti miileena tokko tuqaa 3 dabalaadhe obbo Shimeen irriba dhabee waan kana beekaa. Kanaafuu akkasumaan abiyyi kisaaraatti of hin galchiin ilmaan walloon fixa jettee wallaggaa waggaa 2 guutuu komaandii poostee irra labsitee tumaa turte. Indoom babbareedaan kun laal Oromoon cululuqaan kun gannutti yaa'an. Jaalmarroo jedhan yeroo meeqa ajjeeste biltsiginnaan akkuma guyyoo waariyoo iyyuu baanu Yesuus Kiristoos hin ta'e jedhe jaalmarroo yeroo meeqa boollaa ka'e. Kanaafu isinii dhumatteerti harka keessan kennadhaa bakka biyaansuun kaan ofii keessanii nyaattanii hirtanii ijoollee keessaniif ijoolluma keessaniif illee taatu bootaa kennaa. Oromoo laal Minilik irraa kaastanii Arasillaasee irraa kaastanii mootummaa meeqaa dhufaan itti darbee tumaatuma ture Oromoon hin dhumattu gubbaarraa eebbifamee nuuf kenname waan ta'eef Oromummaan dhiiga. Kanaafuu hin gowwoomina. Garuu warri keessattuu Saaliyaa Saamii otoo loltootuma biltsiginnaa keessaa tokkotti neerumattee too harafaa qabattu akkasii waa kufanii. Ishii biraan illee dhaamsa kana biraan naagaa yeroodhaan shaamaa bitottu. Oromoon kaleessa dhiifama siniif godhe dhiifama siniin godhara. Oromoon gowwaa sun darbeera. Oromoon gowwaan darbeera hin jiru bakka. Darbeera barri sunii irraa jechuudha. Isinii galaa miti laal nuti kaleessa dhiiga boo'aa turre har'a immoo taraan kan keessan. Har'a taraan kan keessan. Narratti hin bilbiliina. Narra bilbiltan illee beektan yani akka naasaa kiyya otoon hin xumuratiin abadan akka keessaa hin baane hin beektan. Nuti ilmaan girrisaan abdiin kun nu laala. Akkumaafuu girrisaa jedhamne isinii galaa miti. Nuti ilmaan girrisaa abdiin kun nu laala. Abdiin kun isin warra kaleessa Itoophiyaa dullatti qabatee Itoophiyaa dullatti qabatee nuti immoo warra Oromoo durii qabatee lolaa ture. Akkasi galma geenya laal haqa qabaadhu bicha ati haqa kee qabaatte galma ga'uun kan kee waan hin oolle jechuudha. Namarraa abdii kutan malee rabbirraa abdiin kutan ganaa dhiinni haa caaluu biyyittii san jechuudha. Ganaa gowwoomina biyyittiin sun laal nama achirratti gamoo wannoo isaatii miti jechuudha. Lubbuu nama achirratti wannoo dalagee miti. Ganaa gamoon Finfinnee irra jirtu sun ganaa raafamuuf teessi. Bakka dhiigni haa caaluu itti faca'e guutuun warra dhugaa haa caaluu dhoksitan marti keessanuu warri hayyoota Oromoo nyaatan marti keessanuu akkasitti isinii dhumatte. Bakka itti galtan qopheeffadha. Obbo Shimee yoo ta'e obbo Shimeen akkuma isiniin jedhe Oromticha gowwaa duriitti dhiifamuu gaafatee miiluma biyaansuun kaan shintibeetii jawweellee ta'uu dhiqa. Garuu warri kaan immoo bakkuma isin dhaqxanii waanuma isin nyaata keessaaf kanatti immoo shaqaalonni biyya Arabaa keessa jirtan jechuudha. Wallaahi dhugaa jirtu isinitti warri shaqaalonni amma ilmaan badhaadhinaa taatan jechuudha. Yeroodhaan gara Oromootti deebi'a.
isin faa bakkumatti galtan hin qabdan warra amma jala deemee profaayilii Abiyyi godhate ashaangulliitii diddiimtuu ol daddarbatu kun jechuun warra garaan gubate laal nuti Oromoo farista akka Jawaar Mohammaduu ba'an wallaahi bagan Oromoo ta'e laal haqa Oromoo irraa sekendii tokkoof irraan dabu sanyii Jawaarii waan ta'eef jechuudha. Irraanfatina abbaan du'ullee ilmatu jiraan badu maqaanii jedhe haa caaluun sinii galee isin Jawaariin mana hidhaa galchitanii ija Oromoo tokko jaamsitanii tokko mana hidhaa galchitanii Jawaar manuma hidhaallee taa'ee dhugaan isaa sun hin watwaata laala akkanatti jechuudha. Warra lubbuun amma jiru kana keessa ilmaan bilisiginaa warra lubbuun amma jiru kana wallaahi dhiinni haa caalu magaalaa Finfinnee keessatti gadi dhangala'ee sun jiraa keessan caala akkam. Hanga haa caalu silaa eenyuun keessan ga'uu hin dandeessan eenyuun keessan Haaceen onnee Oromoo keessa jira laal hinduun ilaal as keessa nu jira laal hinduun isin garuu warri abbaa garaa warri garaaf jecha bitamtan bootaatti galtan qopheeffadha yeroo dhiitee jirtam kaleessa qeerroodhuma kaleessa ashabbaariin hojjettanii miidiyaa keessan gadi baatanii itti watwaattanii miidiyuma keessanii garaa jabeessitan sana tanas አገር ተደፍራለች ቻርታን ጀቹ የኛ ሀገር የለችም የኛ ሀገር ገና የምትፈጠር ሀገር ናት ብይከኛ ብየ ገና ወመምቱ መለ ኢትዮጵያ ዱለቲ አማሲን ባተኒ ደምተን ከና ኦሮሞኒን ፍደቱ አማን ቦንዴ ኦሮሞን ጎዋን ከደሳሱን እንጁ አማ ኦሮሞን አማ ጫካ ጅሩ አብይን ኮቤ ኢጆሌን ሱን ካወቴ ደምቱ አብይ ኮቤ ሳኒን ገው በሩም ሳኒን ሌው ተየጀቹ ስኒገላምቲ ከናፉ አዘደ ደምተን ያሻንጉሊቲ ደርቢተኒ والله عرب عندهم توسنن عرب سيو تورتان جچود توسنن عرب سيو تورتان من دالچ عرب ميكسل لالا كتنا بريچ داكو تو كون برباچ سنان داكو تو كجو والله دغاجرتون سنيتيم داكو دم تو كون برباچ مالي في عرب كيسنتنا فورليس اونينا تو رمله واتك مالي وچا ولتن عرب ميكسن نتين قبطو سنيغله اني نما سمون ديمو جوارتو مال جده ኮሜንቲ የሮየነ ደበሩ ኮሜንቲ ላለን ኮልፋጀ አንለ ኮሜንቲን ከሰና ናፍ ጀጀብና ናፍታ አመለ ኡመታ ሳሬ አዘል ደምቴ ወንቶታ ደዳ ከነ በረሲቱ ጆሌን ከኛል ጆሌን ግሪሳ ሚሌና እንጀራላል ከጀባዱና እንጀራ ሚሌና ጅ ካካ ከሰኒ ከነ ኡመታ ፉሪ ወራ ሚላን መታን ኢሰ ሚላያዱ ደንታ ሰኒቲን ቀበ ከሲቤኩ ቀበደ አኑ ወንቲነ ጅጅሩ ቶ ኮንጅሮቹ ስርቲን አራብሳ እንደውም ማሲያ ከየነራ ዲቃደምተኒ ወንቲስን ጎተን እንጁ አረምኒ ከሰን እንኳን ስኒ ሚቴቹ እንኳን አናሚቲ ጀዌዩ ዋተኮን ጎኒ ሲዲገለ ilmaan girrisa jiraakenya miti du'a keenya tu sincaala akkam nama sheekicha warra baalee tokkotu bara 2017 keessa dhaggeeffadhe na fakkaate haasaa kananna kadu'e ona wallatani du'a namarra taa'u maal godhani jedhan du'a akka keessanii ka lubbuun keessa jiru ka uffata keessatti du'e kanatu nutti bahanutti ta'e malee jechu nuti maanumu caalu bilooki sin godhani bilooka akkani sin goone sin beektani keessanillee na barreessitanii gubboonillee na barreessitanii nama tokkoof akkan hin deebisne sinillee beektan jechu maaliif ilmaan girrisaayyuu baay'eetu jira kan mooraalii naaf ta'an galtu galii jennaan gogaalloon galteedhaan galtu galii jennaan isinillee deemtanii biltsiginaa galtanii bootumatti galtan barbaaddadha keessa warri isaan kaanillee too galanii rakkoon qabu warrumti kaanot maaltu na aarsa beetani waa tokkoon isinitti hima otoo Itoophiyaan naadinaa taallen enyaan norqaallen inji Itoophiyaa attorqim warri kaleessa jedhaa tura waggaa 150 faatuma turani akkasumaan lafan dhiitina akkasumaan lafa hin dhiitina dhugaa jirtu sinitti ammaan booddee Itoophiyaan dullattiin dhiigalmaan Oromootiin dhaabbattu sun goggogdee jirti goguuf deemti yeroo muraasatti sinafe yoo hangam baay'atee baatii lama kufa caccaba bar deemtanii komaandi poostii labsitanii barisin mootummaan ce'umsaa dhaabbatee mootummaa ce'umsaa tanii bar abiyyin deebistanii shoommattanii barotoo baatii lama toonni bulchiin asiin juuntaa asiin shane asii maal jedheenii isinitti hima maaluma jedheenii isinitti hima amma bar waan qabattaniif waan gadhiis
wallaaltanii jechuu komaandii poostii labsattan. Oromoo yoo ta'e wallaahi ajjeefamuufillee ajjeesuufillee hidhamuufillee qophii Oromoon akka Jawaar Maammaduu ba'an miiliyeenaan yoonu kumaatamaan yoonuudhanii miiliyeenaan itti gadi yaanaa jedhe. Oromoon akkasi. Oromoo jechuun dhugaa qabate hanga galmaan ga'utti Oromoo kaleessa yeroo taaddeen du'u Oromoon biraatti fufee qabsoon qopheessu ture. Qabsoon adeemsisu ture. Oromoon kaleessa jechuudha. Ajjechaan Oromoodhaaf onnee ta'a malee Oromoo hamileen buusu. Otoo duuti hamilee kan nama buusu taate du'a haaceetu Oromoo hamilee isaa gabbuusa ture. Garuu duuti hamilee nama buustu onnee namatti hora malee jechuudha. In irraanfatinaa nuti bar warra du'aan keenya isin caalu. Isin warra lubbuun jiruu miti. Warra lubbuun jiruu miti. Nuti warri du'anii ijoolleen keenya warri du'an biyyeen isaanitti haa salphattu isaantu isin caala. Isaantu irra maqaa qaba. Garuu galma keessan qopheeffadhaa. Ammaan booddee biltsiginnaa irratti dhufee liivii waraabuuf hin ta'u. Taaziyaa har'uma sinii teenye dabarra nuti ilmaan girrisaa. Taaziyaa har'uma sinii teenye. Dhugaan keenya galaa jirti waan ta'eef. Nuti haqa qabannee deemaa jirra waan ta'eef. Otoo akka arraba keessaniiti. Otoo akka haasaa keessaniiti. Otoo akka maalii keessaniiti. Wallaahi guyyaa tokko miidiyaa kana irratti hin dhufu. Otoo akkasiin nama sodaachistaniiti. Sodaa qaatatti dhiisne nuti Oromoon. Itti dhiisneerra. Ana dhiisaati. Ijoolleen keenya ilaali ijoolleen waggaa 12 kan waggaa 13 xiyyitii qabattee deemti. Sinii galaa miti. Kanaafuu dulloota biltsiginnaa aslan durumaanuu bari namni afaan dabuu fi namni afaan fokkatu fi namni haasaan fokkatu namni malkiin fokkatu bakka gaariitti hin eegdani. Bakka gaariitti hin eeginaa nama akkasiisan. Bakka gaariitti hin eeginaa. Maaliif akka bakka gaariitti hin eeginaa siniin jedhe beetani? Nam malkii bareedurraa waanuma bareedurraa argitan. Nama fokkataarraa waanuma fokkaturraa argitan. Kanaafuu azala deemtanii waan argitan hin barreessinaa. Ana yoo ta'e bilookis hin godhu. Iddoo marrabni keessa nanaaf haamilee naaf ta'a waan ta'e. Wallaahi dhuguma jirtuun isinitti maara. Haamilee naaf ta'a malee abadan. Keessaaf keessattuu immoo warri maqaa jimmaatiin daldaltan ganda tokkotti laxxafamtanii warri biltsiginnaa deeggartanii isin ilmaan gandaati. Jimmi bakka isin hin buufan. Kanaafuu ganda tokko of danda'aatii deemaame. Mee ijoollee waan badaa barreessan koomentii adda addaa tokkoffaa suuraa isaanii jalaan qaban lammaffaa maqaa isaaniitiin hin banatan sadaffaa gandatti galan deemanii. Sinii galee gandatti deemanii galan of danda'aatii deemaa. Of danda'aatii deemaa. Achiin booddee isinumaan keessan gabbaasnee si'uun arrabsina malee nuti ganda tokkorraa rakkoo hin qabnu. Nuti ilmaan gandaatii miti. Oromoon kaleessa gaafa dhumatu amantaa fi gandaan hin dhumanne. Oromoon akka Oromootti dhumate. Ilmaan gandaa akkasi garaan isin naa gubattu. Akkasi garaan keessa qattal jedhame xiqquma ishii gubadha. Xiqqoo ishii bishaan qorraafitti bira kaa'an gaabii nurraa du'utti isinillee akka hin duune. Eenyuun qabannillee isin malee. Bishaan qorraa bira godhadhaati achiin booddee gaafa inni du'e hin duutan. Isin bar warruma kaleessa እኛ ልጆች ፈለግን እንከተላለን አብጆአኖዳን ጀራቱ ሬበር መለዜናዊ ወራ ከዘራቱ ሬበር እኛ ልጆች ፈለግን እንከተላለን ጀራ አረሞ ጁንታ አሸባሪ ነው ኤኙቱ ስኒኒስን ጉድስ በር አብይ በር ሬዲዮ ባቻቱ ሬበር አጭ ከሰቲ በር ሬዲዮ ባቻቱ ሬበር ኑይሚት ወር ሬዲዮ ባቻቱ ጆዋርቶች ከሰቲ ሬዲዮ ባታቱ ሬ ሞጃል መሮ ሞጃል ሰኝ ኤኙ ከነች ከሰት ሬዲዮ ባታቱ ሞጃል ጎልድች ካማ ገሌሰን አንጋፌታን ሽረሜ ቀጣጣ ወልተንለ ሽረሜ ቀጣጣ ወልተንለ ዱጋኖ መገልቲ
kasi garaan isin gubate garaan keessa qattal dibbin jettanii Oromoo arrabsaa waltan arrabaa miti ajjeechaanuu gannuun deebis arraba keessanii miti jechuudha ajjeechaanuu gannuun deebis inni raanfatiina nuti Oromoodhaa bar nama waggaatti miileena tokko tuqaa sadi dabalu bar inni raanfatanii nuti Oromoodha mangirrisa ummanni keenya ciiseen buluu ka jedhe bar ka isiniin sin bulchaa jiru sanii bar kan nuun nu bulchaa jiru miti nuun kan nu bulchaa jiru Woboo shanee sin baantan nu keessa beekna woboo shan otoo sin jettanii miileenaan dhabamsiisni otoo sin jettanii biyya irraa gafannee kaan qurxummii san gogsuuf laga san gogsuu qabaa otoo sin jettanii nuti gognu nuti laga guddaadha Oromoon galaana irra dhangalaana jennee itti gadi yaanee jechuudha akkasii bakka maal barbaadan gara jaal mee warri dhiira taatan jechuudha warrumti dhiira taatanii gandummaa jalaa baati ilmaan badhaadhina mee maqaa keessanii fi suuraa keessan maxxanfadha dhugaa jirtu isinitti himu namni amma ajjala deemee onnoo deeggaru jechuudha ilmaan badhaadhina warri galgala qabriitiin suuraa biyyi godhatee deemu kun jechuudha maal isiniin jedha wanti fokkataan maaliin wanti fokkataan wanti naaf fokkataan maaliin wanti argaafillee booyyee beekanii booyyee wanta najaasaa san jechuudha faranjiin nyaatti garuu haraama ummata booyyee kana jechuudha warra garaaf malee biyyaaf hin jiraanne isaan amma yeroo mara mee warra Itoophiyaa jedhu kana wannoodha kosh waa amantiin illee waa dhufe taanaan enya Itoophiyaa lijoች ganda tokkotti illee akkas ta'ennaan enya Itoophiyaa lijoች bar gaafa waa'uma Itoophiyaa san waa'uma Itoophiyaa sun yoo kaate bar warra amma miyyee Itoophiyaa jedhu kuni wallaahi billaahi warri miyyee Itoophiyaa jedhu kuni otoo dhuma laal boombii dhiisaa rookeettiin biyya san keessatti tokkaate kufa caccabaa badan injiran akkasi nuti garuu warra gaafa aduwaasan ni raanfatiina warra wayyaanee kaleessa miila duwwaa galche sana warra biltsiginnaa 4 kiiloo deemee lubbuu qabuuf deemu sana warra kufa caccabaa akkasiin komaandii poostii labsattan isin godhesan raanfatanii raanfatiina in raanfatiina yeroon kan keenya nuti kofallaa isin garan qattal isin jedhee koomentii jala deemtanii ilaal ana salaalaal wallaahi haasaa malleen kee yeroo tokko Mallas Zeenaawii taasise tokko keessa Mallas Zeenaawii malaaxaanoo ilootaal jennaan soo የፈለገውን ማለት ይችላል ግን እዚህ መጥቷን ቁማጣዬን malaxaayeen akkaasoo yeellam jedhe kanaafu achi teessanii waan feetan arrabsoo wajacha feeta yoo jedhaa oltanii wallaahi dhuftanii akkana nan tuqxallaan akkanatti isinii galaame akkasin beekuu qabdan akkasuma nazala deemtanii coggaaraan isin hin gubatin arraba keessan yoo ta'e akkana na furdisee na bareeche indoom akkana na bareeche laal burtukaana na fakkeessee ganna baasaa jechuudha isinii galaame burtukaana na fakkeessee kanaafu azala deemtanii naqqisiina ofii keessaniif guyyaan isinitti dhiiteetti guyyaan isinit dhiitee nuuf nuu bariite warra kaleessa dhiigalmaan Oromoo irra taa'ee sirbaa ture warra har'ammoo taa'ee dhiiga boo'uuf deemu dhiiga boo'aartanii maaltu isin barbaachisa qeerroo mana keessaa baastanii fixxan ayyoota mana hidhaan naqxan jaarsolii gabbaastanii ispoortii dalagsiistan maafi ishee akka haramnuu baantu maafi ishee amtuun jiru bakka as baatan itti maa garuu abiyya akkamii uffata wattaaddaraa uffatee gabba'uu diida gidduu kana uffata wattaaddaraa eessaan galfata silaasii finfinnee marsanii jirti ijoolleen eessumaan gadi ba'ee uffata aslan bare shinti beetii iyyuu bar pooppoo irra fincaa'ee zinnaaftu jalaa gannaqaa bar abiyyi nama sanuu kan nagarramu bari wanti nagarramu sanuu maal akka ta'e beeytanii ana wanti nagarramu jechuudha የኢትዮጵያ ሰባተኛ የኢትዮጵያ ንጉስ ነኝ ብላ እናቴ አይታልኛለች ብሎ
አስቡት ከእንግዲህ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሰባተኛ ንጉስ ነኝ ብሎ እስቲ የሱዲን ንጉስ ይው የአረብ ሀገር ንጉሶቹን ይውስጥ እንደፈለጉ ነው መንቀሳቀስ አብይ ጥቁማ አሰቲ ሐሬን ለዱት ይወጀ እንጀቹ ኡፈታ ወታደራ ኡፈቴ ገባ አካዋኑ ማን ኦሮሞ ኡፈታ ወታደራ ሰላሌ ሶዳቶጁ ኦሮሞ አተ ወላሂ አንገላል አንገ ጥሪቅ እንሳ ከነተ ሰማኩላል አንገ ጥሪቅ እንሳ ከነተቹ አሲፋች ደሜ ከልማን አልባው ለማለቹ ወላሂ አሳብይ ነምን ዱኤፍ እንጅራስ አናማ አሳብይ ጉያቶክ እንዱኤፍ እንጅራስ አለገፈደኝ ቤኩ ሲገለ ማሊፌ ኦባቲ ማል ራደገፈተረ ኦባቲ ዳበር ማል ራደገፈታዲ ኢሰበር ሃቲ ሳ ደጎንጎራን ኢልሞ ሴቴ በር ኦባቲ ጉዲፈቴ በር ሲገለ አመት ገሩ ዋንት ጥቆሺ ዋንት ናርሱ ማለከተ ቤታ ከከሌሳ ኦሮሚያ ቶ ጀደኒ አረ ከሌሳ አረሞ ገዲያኒ ቶ አብይ ወሊን አዋለሙ ደማ ወረ ከሌሳ ከበጃ ኦሮሞ ብራቃ በንጀጁ ከነከ ሳሊያ ሳሚ ከነከ ፈይሳሌ ልሳ ከነከ ጫላ ቡልቱሜ ኢሳኒ ከነኒ ፍዳቴ ዱቱ ገራኪ የነጉበ ማለ አብይ ማርገዱ የቱሬጅ ምስኪን ገሩ ወራ ዘለ ደብተኒ አሻንጉሊቲ ፈፈከቱ ከነ ወላርገታን ጀጁ ወላይ ኦፊ ከሰኒፉ ብሪን ቀብደኒ ዳታ ከሰን ጩፈዳቲታ የሮሲት ዱከኖ ተርት ዘለ ደምተኒ አሻንጉሊቲ ወዲን ደርቢናቲ ገራኒ ሲኒን ጉበቲ ያ በቃ ማሊ ፈዘለ ተሰኒ ጉበተን ማልቱ ሲንጉበኒ ኦፊራ ፈታ ጀኔ ኮልፋቲ ተበነላን ወንት ገራ ከኛ ንጉቡ እንጅሩካ ማሊፊ ከኑራዱ አዋለታ ከነራ ሂዳሜ ከበጀታ akka keessa maqaa waliin balleessunulaan kan nurraadu awwaallata kan mana hidhaa jiru kabajaatti kenna fuunduruma keenya sini fuunduruma garma fuunduraa deemna laal wanti fuuduubatti nu deebisu hin jiru jechuudha nuti warra isin bar nama buqqeen beetanii miti okkotee duwwaa warra baatee zarraa fedhu barisi okkotee duwwaa warra baatee zarraa fedhu nuti immoo wantarraa aannan xiqqatti goone qabeenyi kan keenya immoo xiqqatti goone qabanne zarraaf ennechuudha እኛ በጉራ ሳይሆን በስራ ነው ሰውን የምናሳየው እንዲህ ነው ከዚህ ቤካ በቃ ከዚህ ገራን ከሰን ቀጠል እስናይድ አንገኑ ገራን ኦሮሞ ጉበታ ቱሬ ላይ አንገ ገራን ኦሮሞ ጉበታ ቱሬ ሲንለ ገራን ከሰን ቀጠል እንኳን የሰባተኛ ኢትዮጵያ ንጉስ ይቅርና ሰባተኛ የኢትዮጵያ ሽንት ቤት አጥሉም እናንተ ወላሂ ጉመን ስኒ እንጀዳና አማን ቦዴ ብልጽግና ነሚ ሽንት ቤቱም ብልጽግና ደመቲ ፈየደሙ እንጂ ወረምት ብልጽግና ሽንት ቤት ብልጽግና namni seenee fayyadamu እንጂ ከዚህ ቤኩ ቀብተን ቴሌቪዥንን ገባተኒ ዘራፍ አንድ አማራ ከሞተ ሺ ኦሮሞን ጨርሳለን ጀታን ዝምጀን ኑቲላል ደለጉማን ስነ አገርሲስነ ለገበ ኦሮሞን ዘራፍ እንጀሉላ ኢሲን ፖሊሲ ለማሻን የብሲስ ፈተኒ ቴሌቪዥንን ከሳን ጉቱን ባቲ ተኮ ጉቱ ኢስማ አገርሲሳውል ጎመና ተኮ ላበተ ጎመና ሚሊየና ጎመና ጎተኒ ገባስ ወንተ ብራዋን አገርሲፈተኒ ቀብደኒ ኦሮሞና መቀበኛሳ ቀሮሜ ጅራመነት ወል እንደፈቱ ስኒ ገላምቲ ከናሁ አካንማን ለፈርኒቲና አብይ ወር ወልት ዱፈኛ አብይን ቀብደን ጀቹ ወር ሰጀለ ደምተኒ ደገፈተን ጀቹ ዳምሳ ወይ ብራንጋ ኦበሌ ሶፊ ከቲ ዱቴ ኑንለ ኑን ፍጭሲሲን አና አንደ ኦፊ ከያብ ጀዳን ጅሩ ስኒብ ጀቻር ዳምሰኒ ስኒ ናማር አንለል መናማቲ ዋንተ eenyuma tokkorra yoo karakkoon gowaan fene dhaamsa siniif dhaamaar keessaaf keessattu dubbii walooti akkasi beeku qabdan ishi dubbiin gara wallooti kaate kumaatamaan isiniif deebiti indogongorina namni walloon tuqe nama deemee azaaba keessatti abidda qabate akkasi beeku qabdan والله أراكم أرات إياران قريتون تاني متي بوركم تمان والكاني 4 كيلو سيجلو ديمتي والله أكاسي بيكو أبدا والله ساعتي أما إنن saya kanat isati baru madukana oromon ini kan mata tureti la akasi wali jari ofra da turte naftanya mu aku gadin jettul ma wallona wante akan mambar wante abi saati ko fude mut ekonomi jalafit obeleso bians unka wa wali kabad borutin jirata oromo kawasitin kenene garani sa gubate akasuma qabenya ko fargan fitin ijolle wallon fitato fi keti akandun kanafu isinimo warri abba gara warra zala deemtani tul jettan warra zala deemtani tul jettan ka sare marate
yeroodhaaf Panadoolii fudhadhaa otoo mataan addaan isin dhoyin. Qoricha mataatti fudhadhaa. Amaanu'eeliin deemuu qabda yeroodhaan. Maal isinii goonare ima didduun du'an didduu jedhe Haacaaluu Hundeessaa. Isinitti himnee dadhabne. Isinitti himnee dadhabne wayi jawwee. Otoo ati nuu gorsuu baattee bar uummata kana otoo itti himuu baattee bar ittiin himamne jennaa bar. Otoo ati itti nuu himuu baatte ittiin himamnee jenna. Wayi maalti ale Tigre. Wayi maalti. Wayi maalti. Akkanatti otoo duute shaneen hin jirtu awwaalle biltsiginnaan hin jirtu duute. Biltsiginnaan duute otoo shanee awwaalle jedhanii otoo TPLF awwaalle too jedhanii Jaal Marroon du'e too jedhanii otuma halkaniif guyyaa miidiyaa isaanis halkaniif guyyaa walirratti gabaasu viidiyoo meeqa gadi yaasanii waan meeqa dalaganii akkasii guyyaan halkaniin dirqama. Nu birraan bariiteet isinitti dukkana taate. Itoophiyaa keessaa maganni ba'eeraa miti. Isinitti akkasii isinitti dukkanoofte garaa nama nyaatte. Wallahi shaamaa wayii bitadhee barka biltsiginnaadha du'a isaaniitiif ibsaa ibsuu qabeen malee baranii kun. Akkasitti ni dhumatte bakka. Otuma Adaami indaraariin atuma siin jettanii shimee keenya qoreensi waraaniin otuma jettanii nuti immoo Adaami indaraariin jawwee keenya qoreensi waraaniin ennee sirba keenya illee jijjiirranne jechuudha. Isinii galee akkasii garaan isinaa gubattu. Ilmaan badhaadhina. Otoo halkaniif guyyaa waa'ee badhaadhinaa waa'ee muka dhaaboo to'annootanii ongeessanii buute. Ongee bara kana. Ongee bara kana. Abiyyiin garuu dhaamsatti dhaama. Bokkaa yeroo darbee ሰሜን ሸዋና ምዕራብ ሸዋ የዘነበውን ዝናብ ዝም ብሎ የዘነበ እንዳይመስላችሁ እኛን ያዘነብነው ጀጀሬሳን እሺ ደሜት አፈየደው ቦካ ሮብሴ አጎዱ ሸኔ ፊቲፔሌ ፊቲማ አምሳን ዳማን ፊር ቦካ ሮብሱ ደደው ሰነከብ ኢራፈተሲ ሞ ቦካን ከሰነከብ እንዴት ነው ወደ አማራ ክልል እንጂ ሌላ አካባቢ አይዘንብም እንዴ ነው አይ ምስኪን ወቶ አነንለ 4 ኪሎ ሴኔ ቶ ባቲ ለመለ ጉቴ አነኑ መለ ዱኬ ገራ ኢሳን ቀበኔ ፈቲን አብይና ከዚ ጁንታ ፊ ሸኔኒ ምን ኢሳ ቦይ ተደንጋ ዳቢ ሃጫሉፍ በርበሬ ዲበተኒ ቦሰን ሰናመተ ዲብጂን እንገባተኒ ከቦ መርጠኒ ዩሲ maal godhe mimmaantu na dide maalan godha kaboo maleesla abiyyoto annanuma tokkitti illee toon dhugin mootummaa ce'umsaa dhaabbateetuma annanuma furdaa toon dhugin shanee fi TPLF mimmaantu na dide sila boo weedayyu mimmaantu na dide la Kadesa yeroo nuti lakki Oromoo si baasa Oromoo to annan siiki yeroo nuti siin jennu didde amma kana laal guyyaa adiitiin deemee barbaree janna qadhee dhufa biyyi boof imimmaantu na dide sila rab ka godhuu malee obbo Shibeetti bilbilaati na gaafadha gaafa Hacaaluun ta'e waan inni ittiin boo'aa fi dhufe imimmaan kijibaa kun nun qabu beektaniin Kaboicha Rabbin waadi inshallah wallahi rama garaa keessa qixxi kasini god warra jala deemee hakkisu kan so sila waan ittiin bitataniin qabdanii economics injala kufeera hoodha softi warra jala deemtanii hakkistan kun warra jala deem nuti ilmaan badhaadhinaa abbichuutu nu baasa dhee akkana gudii nu godhan akkana gudii nu godhe abiyyi anatu biyya ijaaraa Itoophiyaa dullatti isinii wayya jedhee Itoophiyaa dullatti isinii wayyaa Oromiyaan isin baastu anatu Itoophiyaa dullatti isin galma isin geessisa jedhee abiyyi
Shanee dhabamsiisedhe kan akka Saadiyaa Saamiifaa shanee dhabamsiisedhe akkasitti Oromoo jaalatu biraa kabajaa harkaa fuusisiisee amma eessuma dhaqan amma ka akka Caalaa Bultumeef amma eessuma dhaqan sooftii hambaallee lafaa fixee haaki madaamni kiyya amma dhukkeen akkaatti sooftii hambaallee lafaa na ficcisiisan aare wanti nagarramu barka Faayisaa Leellisaa bara 2016 waan hangasan ga'u dalagee Abiyyitu galmaan nagaa jedhee kan uummata Oromoo irraa gargar ba'e waan itti sooftii illee bitatan silaan qabanii baasa Itoophiyaa dullatti duraanuu namni maqaa Itoophiyaa himate bar galmaan ga'u hin beekne duraanuu Inkoon isa dhiisaati goobana daacceeftii funtaan Itoophiyaan imimmaan tuna dide malee aman sinii boo'an ture imimmaan tuna dide isinii boo'uufan ture laal sooftii meeqa lafatti fixee caccabsee irra ittiin sukkuumee illee na dide maalan isinii godhatu imimmaan tuna dide ka Itoophiyaa dullatti galmaan nu geessi qabannee deemna dhee abiyyi takkana isinii dogongorsiisan hin beekaanu garaan isinii hin gubatiin rakkoon hin jiru baru isinu warra gaafa Xaaliyaanii illee bar warra gaafa Xaaliyaanii dhufte illee bar paastaa goyyomfame bar isin hin cinqamina waan arrabaa silaan qabdanii kijibtanii jiraachuu hin dadhabdanii hin cinqamina bakka hin cinqamina Oromiyaa ote ay Oromiyaa otoo nuti si caccabsine innee otoo si yaannu otoo caccabdee hin kaatu ammaan booddee otoo jennu jaalmarroo dhabamsiisnee jirra haa caalu ajjeesnee jirra Jawaarii mana darbinee irraa ammaan booddee namni nutti dubbatu hin jiru otoo nuti jennu akkasin nuu dalagde Oromiyaan akkasuma nurraa dalagatte ani dhiigalmaa duraan dhiigumalmaan Oromoo gabbartee jiraataan turre Oromiyaati Abiyyi dhufee ennaan itti kaati zarraaf jechuu silaan beektan yeyyee gadaa'u zarraaf jechuu silaan beektan arrabni isin irraan duutu gadi baatii zarraafedha warri kaleessa aandi Oromoo aandi Amaaraa kamoota mato Oromoon gallaallee warri jedhan sun eessa dhaqanii eessa dhaqan jarri sunarra Itoophiyaa dullatti Itoophiyaan ammaan booddee nama tokkoof hin taatu ka Abiyyiif hin ta'in Itoophiyaatti xafaa motoo isaan jedhanii Itoophiyaatti xafaa motoo isaan jedhanii isaanuma boolla awwaalte boota awwaalchaallee dhabsiiste way garaa kiyya obbo Shimeetti naa bilbilaa mimmaan kijibaasatu beeka akkatti bu'an hin bu'a Turkiin deeme waraana dhabe Ameerikaa gargaarsa irraa dhaabde Jarmani gargaarsa nurraa dhaabde Faransaay gargaarsa nurraa dhaabde Dubaay deemne dhanarrammoo lubba keenyaan wayyi inni raanfatina የኦሮሞ ህዝብ እምቢ ካለ እንኳን የኢትዮጵያ ሰራዊት የአፍሪካ ሰራዊት አይመለሰውም ጀቱ ሰና እኔ ራንፈቲና አይ ግርሳ والله ወጋኩማ ናጅራዳ አልማን ግርሳ ነቦን ሲታኒ በሪሲን ilmaan ግርሳ ወጋኩማ ጅራዳ በገን ግርሳ ተ አያም ግርሳ ፈረስ ኑቲበር waan malki babbareedaa kana waan aasaa babbareedaa kana waan dalagaa babbareedaa kana isinumatti gadi yaana barnuti mee ilmaanuma girrisaa keessa mee warruma amma ilmaan badhaadhinaa keessa nama malkii gadi qajeelu la barbaada yoo Abiyyi tokkicha ta'e malee Abiyyiin fuulli bareedee mataan dhuufuu naftanyaatti nammee beektanii dhuufuu naftanyaatu gurraan seenee mataa keessa guute wanti biraak sammuu keessa hin jiru Saaliyaa Saamii afaan dabaa Faayisaa Leellisaa miilli dabaa Caalaa Bultumee qururu obbo Shimee garaa Taayyee Arraages nuti mee nu laala wallahi xiqqaa keenyaan guddaa keenyatti
mee laala Jawaari laala leenca fakkaata Baqqalaa Garbaa laala leenca fakkaata Amsaa Booranaa laala leenca fakkaata nuti wanti nurraafe mee maaltu jira bar isin maali maqaan isaa isin bar nama yoo abjuun nu arge bar fincaan ofirra fincaa'ee buluu bar isin argitanii suuraa Jawaari jechuun muu Jawaariin akkasitti Jawaariin akkana jiru dhiisaati suuraa Jawaari argite ilmaan bilisiginnaa rifatan qoricha budaa mee ijoollee keenya akkatu babbareedan laala sagalee isaanii irraa jettamu sagalee isaanii irraa jettamu waan sirbaa ilmaan girrisaa waan boo'icha ilmaan badhaadhina sirba baasna jedhanii dulloonni gadi yaa'ee ka fincaan qabatuu dandeenye marti nutti gadi yaa'ee obboleesso yuutuubii kana nu jalaa cadhaan dhaqanii achi buuteen isaanii dhadhaa bidda buute Aisaalee Asaami galgala qabriitiin sirban baasattee qawwee qabattee akkasii juuntaan mataarra si haa baatu juuntaan garuu gaafa dhufte jalqaba kan mataa facaastu Faalee Asaamii fi Caalaa Bultumee akkasitti gurratti sin calawu abaarri bilisiginnaan nu abaaraa ooltu maqaan bilisiginnaan nu baasaa ooltu bar boolla nuuf qotaa turan ofuma isaaniitiif ka darbanii itti galan immoo jettanii mee dalagaa rabbii kanaa laala uummata haqqeen irraa dhumne akkas isinii dhumatte bakka silaa awwaalamuu geessanii yoo maal isinii waliin haasofnayyu silaa awwaalli keessan ga'e awwaalli keessanoo silaa ga'eera dhugaan Jawaaroo silaa 4 kiiloodhaa dubbata dhugaan Baqqalaa 4 kiiloodhaa dubbata barammaa 4 kiiloo keessa ka jiru TPLF Abaawoo Jawaar Baqqee Amzaa isaani malee kiyyaan mataa furriin suni qaata deeme arguuf teessani akkuma Minilikiin Xaayituun ajjeestee too waggaa meeqa biyya san bulchite otoo TPLF fi Abaawoon dhufuu baattee Zinnaartoo ajjeesa maqaa isin goone ilmaan badhaadhinaa qaldiin illee qaldiidha maqaa isin goone maqaa isin goone otoo jaartiin ajjeestee ara biyyan bulchan jedhiin maqaa isin goonee dhufne irraa sin darbuuf deemna abiyyiin garuu dhaamsatti daama ammaan booddee 4 kiiloo tonta hin qilintootu siif dhufaa jira waan ta'eef dafii waan achi keessa qabdu nyaadhuu fixii jedhii sila ilmaan badhaadhinaa nyaataniituma garaa guutuu malee kaboruun beettanii kaarraa malee gaafa walloon tuqxan san badde dubbiin gaafa walloon tuqxan badde dubbiin akkasi isinii dhumatte bakka duraanuu maqaan keessan Oromoo miti afaan Oromoo barattanii rakkoon hin jiru nuuf deebistanii sanillee nuuf deebistanii hin barattanii jedhaa baranii waan darbirra ka Wallagga xiyyaaraan waggaa 2 guutuu tumtanii sin hanqatee ka ilmaan Walloo bira dhaqxan amma dhiira isaaniitii miti durbi isaaniiyyuu bilisiginnaaf hin jilbeeffattu mataa facaastee bira dabarti wallahi yoo onnee qabaate jechuudha biyyi gadi bu'ee muu xiyyaara irraan gubbaarraa gadhawoo ta'an ta'in gabbu'eetuma lafaan dhaqee haalolu ilmaan Walloo dhiira isaaniitii miti shamarran isaaniiyyuu isaan gaa'u waan ta'e shamarran isaaniiyyuu qawwee irraa eekkattee deebisti makalaakaa biyyi akkasii beekuu qabdan amma ammaatti dhiira qofatu lolee Walloon bilisa baasisiniif fakkaata shamarran illee keessa jiraniin irraanfatina ilmaan badhaadhinaa warra mataan dhiisee miilaan yaadu qallaaliin boo'ee isiniif fakkaatina ishee sooftii kana maraan imimmaan kiyya lafa fixe qalladanii isin ilmaan badhaadhinaati shaamaayyuu ka ibsuu malee shaarbii gurraachaa ka uffachuu malee ishee uffata gurraachaan ka dhufuu malee bilisiginnaan akkana awwaallamtee otoo mootummaa ce'umsaa dhaabbatanii otoo baatii 2 bulchin shanee fi TPLFiin kuni juuntaan rekkalli yaaki akkumatti bullu dhabne nuti ilmaan badhaadhina ar jedhe baala yaakeen
ميلالا قمتشون فول المان ورمو رجرو كنما بون سلالا دربيرا برسوني لغاها چالو لغاها چيتو لفل فاجرا إثيوبيا دولتي را نمني لغات أبيا كسيتي لغات أبامي لغا المان ورموتو أبامي لغا المان ورموتو أبامي اسمبر ورمو كنبر كيرو إسا أباتور بيتي تاني على قباس تاني أنجيستاني abdii kutachuu didee hayyoota isaanii maneedhaa guurtanii kaan ajjeestanii kaan biyyaa baastanii kaan bosona galchitanii hin qaanfanneen nama qaanessitii jedhe haaceen sanuummoo hin qaanfattanii gaafa rakkoon isinit dhufte Oromoo gaafa rakkoon isinii deemte immoo isin Itoophiyaa sabaatanya የኢትዮጵያ ንጉስ እጠኒ መቃይ መጠኒ ገባታ ለል ንጉስ ጉራ ብቻ ስልቻ ብቻ ጀለቴ ዲያፍሮ እከሲ ቤኩ ቀብደን መታ ቦጂ አይ ኦይና ሬኬሳ ኦሌ ዱፉ በራቴ ዱፋ አብይን ጀላ ኦልተኒ እሰዋን ጋሪ ዱበተኒ እኒ ብየ ቡልቹ አረባ ሳከነ ሜትሪ ሸደሬፈቴ ኡመታ አረብሱፍ ሚዲያ ፊ ቴሌቪዥኒ ቀበቴ ፌስቡካን ሞቱማ ብየ ቡልቹ ተኤበር አብይነማ ቀዌ መነኬሳ ቀብደኒ ፊ ማሊ ጀደዩ ሜሻ አዳቲ ፊ ወራና ቀብደኒ ለቀበዳቲ ገዲባ ጀለለት እሱ ለምን አወጣው ይዋጋም እውነት ጀግና ከሆነ አብይ ወድ እኮ በዲረተ እና ኦኔ ቀቦተ ገድበዮ ከሳቲ ወራና ታዴ መከ መንግስቱ አለማረም እንዴ ወላሂ ጉመን ጀራ አራበር የማን ልጅ ሞቶ የማን ይቀራል ልጆቹን ያሰባ እንትን ያድርግ ይሄዱ እነሱም ወደ ጦርነት ልማን በዳዲና አሻንጉሊቲን ኩኖ መስኒቲ ቶልቴሚ አንዋር ከኪያ እስኔ አገርሲስ ጭንቀሚና አይሰን ወራዘለ ደሜ ቦዬ ነው ማቶል ደርቡ ሲኑ ቦዬ አከሲ ሰቦንቱ ኤሰጅርታ ሙልስጅርታ ማነከ ሰንጅራካ ማነከ ሰከንጅሩ ቤተኒ ወራና ረንጅሩ አሱማ ታየኒ ilmaun badadina kana yero giri gari asuma tayen su cugarra isan sukara sani goda male warana ranjur oton carrasan argadde ma gammachu ki yandanda akasi beku qabden garan kesan silai sin gubate hanga kana gara qatal isin gode asumaanille idamtoota Saudi Arabiyaa du'aadhaan bira dhaabbachuun irraan fatiina ijoolleen keenya maneedhaa keessa dhuma taara waan ta'eef jechuudha yeroo darbellee irraa dubbadheen jira kanaafu waa'ee isaanii haasa'oo waan hin dhufneefanii gara xumuraa irratti fidee anillee deemaa jira warri garaan isin gubate aannan bishaan qorraa rakkoon hin jiru barbaadan illee kirooliksii illee dhuguu mirga keessani nuti mirga namaan dhibnu mootummaa abbaa irreetii miti waan ta'eef akkasi beekuu qabdan warra jala deemtanii haqqistan immoo saree kee arginaanan si beeke jennaan sareetu saree beekaa jedhe namichi saree kee arginaanan si beeke jennaan sareetu saree beekaa jedhe warra jala deemtanii waan argitan barreessitan isintu sani waan ta'eef kanaafuu dantaa isinittiin qaboli kanaafu waan akkasiiti carraa warri barbaadan nama tokkoof carraaniin kenna yoo carraa barbaaduu baattan immoo asumaanan keessaa ba'a amma kana haasa'uu fan dhufe ilmaan girrisa lakkoofsa tokko barreeffadhaa warri carraa barbaadan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وري سلام تانا رقبار تريفون أرقاجرة أي رايان في مسومانة توتني رايان اللي بقاتي قوي سالفة كاوتي
inni kaan roobootti dabalame, inni kaan tippellee fiitti dabalame, inni kaan booji'ame, inni kaan immoo mishiguma qotate keessa hafe. Miskiin. Oromiyaa koo ka jettu kun kootu seene. Oromiyaa koo. Teessoo nagaa fannaan jeen Oromiyaa nuti ilmaan abbaa gadaa. Mammagaalani ani ilmi kee tokkichi kee dhufaan jira ammasittuu salaamata. Qeerroo Walloo kootu seenime. Wey qeerroo Walloo kaameraan kan kee cufaa jira nafsi. Teessoo nagaa fannaan jeen Oromiyaa. Wallahi ijoolleen azalatti wannoo gaafa taartanii baay'een keessan kaameraan isin cufaadha. Kaameraan keessan cufaadha. Ilmaan badhaadhinaa isiniin kennu, ilmaan bilginnaa akka ijoollee rafetanii fi carraa isiniif kenna. Kaameraa keessan banadhaa mee warri ana kamiin chooku aba ugumaan ilma dhugaa beeku, aba ugumaan ilma dhugaa beeku, aba ugumaan ilma dhugaa beeku, aba ugumaan hin qabatanii baay'een keessan hin ergattanii garuu kasafuu wallaaltee qeerroo Oromoon itti waamade kaleessa too biltsiginnaan ta'in gaafa Oromoo taatan san laala akka bareedu sagaleen asitti. Bulloon garmaamu tolaamaa mana hidhaa oolaa, bulloon garmaamu tolaamaa mana hidhaa oolaa. Hooba bubbisee buuse bakakkaa, buuse bakakkaa. Bakka marti keessanuu carraa isiniifan ergaa hin qabatan keessaa ba'uufan deema baqqaan. Warri kaanii akka nama muudii namarra qabatuudhumaaf qofa lakkoofsan ergattanii yoo namni achitti isinitti ergummoo hin deebistanii. Kasafuu wallaaltee qeerroo Oromoon itti waama. Baqqaan keessaa ba'uufan deema. Dhugaattuun utaalle ishee ashaaguliitii utaalta zalattiin ergine. Ilmaan badhaadhinaa eessa jirtaa akka jettaniif ka jiru Suudii uummata dhuufuunnan. Uummata bishq. Warri isinii ergee dafaatii qabadha. Ilmaan badhaadhinaa jala deemtanii waan ergatiina. Uummata haywaana mataa qulfii uummata mataan dhiisee miilaa yaadu qalbii.